Bitootessa 23 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu sibuu neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Jiraattonni godina Salaalee aanaa darraa mootummaan doorsisan irraan gahaa jira jedhan. Godina Salaalee aanaa darraatti qaamoleen mootummaa meeshaa waraanaa seera qabeessaatiin humnoota finxaaleeyyii ofirraa ittisuuf bitanne nurkaa hiikaa jira jedhanii himatan. OMN jiraattota irraan odeeffadhe jedhee akka gabaasetti aanaan darraa haleellaa humnoota finxaaleeyyii faannoo jala jiraachuu dubbatan. Humni sun irra deddeebiin haleellaa raawwateen uummata Oromoo irraa miidhaa jabaan ga'aa akka ture jiraattonni ibsan. Namoonni haala sanaan dararaa hamaa argan tokko qe'ee ofii eeguuf meeshaa seera qabeessa bitachuu dubbatanii qe'ee keenyatti lubbuu keenya dhabuu mannaa jedhanii waan qaban gurguranii meeshaa bitachaa jiraachuu dubbatan. Tibbana qaamoleen mootummaa uummata haala sanaan meeshaa bitateerraa meeshaa hiikaa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Ganda waan qaats waariyootti tibbana namoota meeshaa qaban irraa guutuutti qaamoleen mootummaa hiikuus dubbatan. Warri qaamni mootummaa irraa hiikaa jiru sun dhalattoota Oromoo akka ta'an kan dubbatan jiraattonni gandoota dhalattoonni saba Amaaraa itti baay'atan immoo qaamni gaafatu hin jiru hunduu hidhatee socho'aa jechuun mootummaa komatan. Qaamni mootummaa haleellaa hidhattoota finxaaleeyyiis nurraa ittisaa hin jiru meeshaa waan qabnu gurgurree bitannes nurraa hiikaa jira jechuun himatan. Oduu keenya taanuun Iraan dandeettii Awurooppaa rukutuu guddisuutti dhiyaachaa jirti jechuun naatoon akeekkachiise. Barreessaa olaanaa naatoo Maark Ruute akkaataa Iraan dandeettii Awurooppaa rukutuu guddifatte irratti ibsa kakaasu kennaniiru. Barreessaan muummichi haleellaa misaa'ilaa dhiyeenya galaana Hindii sana buufata waraana waloo Biriteenii fi Ameerikaa Diyeegoo Garsaayi irratti raawwatame jedhame eeruun dubbatan. Iraan dandeettii waan akka sanaa rukutuu guddisuuf baay'ee akka dhiyaatte mirkanaa'eera jedhan. Ammallee buufata waraanaa Biriteen Diyeegoo Gaarshiyaa irratti argamu madaalaa jirra jedhan. Garuu haleellaan sun dhugaa yoo ta'e Iraan duraanuu dandeettii Awurooppaa rukutuu akka qabdu agarsiisaa jedhan dabalanii. Haleellaan sun yoo mirkanaa'e Iraan misaa'ila pilaastikii ardiilee gidduutti fageenya kiiloomeetira 4,000 ol fagaatu qabaachuu ishee mirkaneessa. Dandeettiin Iraan sun magaalota Awurooppaa kanneen akka Berliin, Paarisii fi Roomaa rukutuuf dandeettii akka qabdu Israa'el irra deddeebiin akeekkachiifteetti. Maark Ruut itti dabaluudhaan namoonni siyaasaa Awurooppaa harki caalaan tarkaanfii pirezidaantii Tiraamp dandeettii niwukilaraa fi misaa'ilaa Iraan laaffisuuf fudhatan ni deeggaru jedhan. Barreessaan olaanaa naatoo Iraan jeequmsa ergituu jechuun ibsuun nagaa addunyaa eeguuf dandeettiin waraana Iraan laaffisuu akka qabu cimsanii dubbatan. Oduu keenya xumuraatiin xiyyaarri konkolaataatti bu'uun lubbuu namaa galaafate. Niiwuork buufata xiyyaaraa Laagaard jedhamutti xiyyaarri Kanaadaa konkolaataa lafa jirutti bu'ee balaliisaa xiyyaarichaa fi ittaanaa isaa ajjeese. Balaliin sunis balaa kana hordofee dorgameera. Abbaan taayitaa aviyeeshinii federaalaa ibsa dilbata galgala baaseen balaliin akka dhaabbatu himee dhorkaan sun dheerachuu akka danda'us dubbateera. Miidiyaan CBC akka gabaasetti xiyyaarri sun Kanaadaa Meetiriyaal irraa ka'ee yeroo Niiwuork ga'ee konkolaataa lafa jiru waliin walitti bu'ee sa'aatiitti kiiloomeetira 35 deemaa ture jechuun gabaaseera. Xiyyaarri moodeliinsaa CRJ 900 jedhamu nama 70-90 kan qabatu yoo ta'u miidhaa cimaatu irra ga'e. Yeroo balaan sun uumametti hojjettoonni balalii 4 fi imaltoonni walumaa galatti namoonni 76 ta'an xiyyaaricha keessa turan keessa namoonni hedduun miidhamuu sabaa himaaleen gabaasaniiru. Qajeelchitti isa balaa ibiddaa Niiwuork sababa balaa sanaan balaliiwwan haqamuu fi daandiin cufamuu irraa kan ka'e sochii tiraafikaa irratti danqaan uumamuu akka malu erga dabarsuun hubatameera.